Ashama kam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha egaa biinini waan haaraan dhagahee haati Ermeellaa Abrahaamii fi Ermeellaa as biyya keessaa baasuudhaaf gara halaa jedheetu jira jechuudha. Egaa amma kana lammiin yookiin immoo haati nama deeggarti taanaani barri keessa jiraachaa jirru kuni baay'ee ulfaataa akka ta'edha jechuudha. Egaa ishiinis gaaffii jaalalaa dhiyeessiteefitoo jirti. Innis immoo waan inni jedhu hin beeknu garummaa ta'u maleedhaayi Ruutaan akka ishiin miidhamtu hin barbaannu. Dubartiin kun yeroo algarra ciiftee sooramuu, qallabamuu, jajjabaachuu qabdutti garuu iyyaa wacisaa. Uma wanti inni godheef iyyuu hin jiru. Kaleessas immoo baay'ee miidhaa ture. Har'as sanumadha. Abrahaam garagalee of ilaalee obbaruu hin dandeenye jedhu jechuudha. Akka inni kufeen argine jechuudha. Soonni akka inni kufeen argine jechuudha kanii inni viidiyoo kana waraabee akkasumas gaafa konkolaataan bitamee Ruutaadhaaf kennamu kan isaanii huccuu gurraacha uffatanii kan isaan dhufanii garuu isaa 50,000 si kabanya jedhaniini ittiin fakkeessuudhaaf qophicha irratti immoo hundi isaaniiyyuu carqii hadiidha kan isaanii uffatanii achitti argamanidha. Kuni baay'ee nama gaddisiisadha. Hiriyaa kantu maal akka isaan gochaa jiran maal akka isaan taasisaa jiranii baay'ee kan nama gaddisiisudha jedhaniitu jiru jechuudha. Egaa kufaatiin kaleessa Abrahaamii kufee gaggabee irratti namoonni baay'eenis sobadha diraamaadha jechaas ni jiru. Inni biraas immoo baay'ee nu gaddisiisa jedhanii warri yeroo viidiyoo hojjetan bu'an illee ni jiru jechuudha. Isa kana egaa immoo wanta ta'u in ilaalla. Akka jedhanitti Ruutaan eddanni kufee hospitaala seenee waamamtee turte jedhaniitu jiru jechuudha. Inumaadhaatti baazawii garaan jabaattu hojii isaa jibbite malee baay'ee isa jaalatti baay'ee isa kabajji kana hin naqxu hin jennu jechuudha. Haa ta'u malee egaa isaanis akkamittiin hanga kanaatti kan kana hundumaa godhee isadha Abrahaamidha. Gaafa dubartiin kun gara jireenya isaatii dhuftee akka barbaadde wajjiniin ta'ee wajjiniin tacamaallaqee ishiin arraabaa turte maaliif ofirraa lakki ani hin fedhuma hin jedhini. Har'a hani hiriyaa keeti jetteetu natti sitte kan jedhu jedhanii dubbataniitoo jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yoommoo dhugumadhaanii Ruutaadhaan miidhuudhaaf ta'e. Baazaweedhaniin namni dhala isaatiif hin taane haadha manaa isaatiif hin taane naa ta'a abbaa manaa koo akkasumas immoo hiriyaa koo naa ta'a jettee yaaduun kee ulfaataadha. Maaliif jennaan ishiidhaaf iyyuu hin taane akkamittiidhaan sii ta'a yoo jedhu immoo faranjuun dubbateetoo jira jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe hamma asuma baamee viidiyoodhuma bichaarraayyuu dubbatamuyyuu osoo hin taane callisaa bakka waan isaan godhan eessaan akka isaan ga'anii ilaalaa. Ruutiyeenis illee akkasuma jechuu jaalladha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Dubartiin tokko deessee mucaa isaa baattee osoo ciistu inni immoo dhaqee dubartii biraa faana shirri gudi jedha taanaan in ulfaata jechuudha. Jalqaba irratti Abrahaamii viidiyoo dura irratti jechuudha kolfaa daandii irratti siif kabajaa jechaanii maal jechaanidha kan inni ture jechuudha. Viidiyoo isa kana irratti garuu sin fedhu sin barbaadu laayifii koo jireenya koo waan hin keessa jiru hin beektaa jedheeni. Abeel immoo akkamittiidhaan maal akka inni ta'aa ture argitaniitu jirtu jechuudha. Gaa'ii wanta salphachiisaa wanta amantiirraa aadaarraa jallatee gore tokko kan inni hojjechaa ture ija babaasee jechuudha. Akka kun waa nama jalaa fudhatamuudhaaf jedhu wayiitti akka nama waa dhabee wayii akkas kan inni ta'aa ture jechuudha. Isa kana dhagaayii nuti waan baay'ee taane Ruutaa fi Abrahaamidhaaf jennee akka isaan araaramaniidhaaf ani
namoota gurguddaallee gidduu galchee ture garuu hin taane. Sanarraan kan ka'e immoo hiriyoonni keenya hundumti isaaniiyyuu wal lolleetu jira. Kanaaf hanga kanaatti deemeera. Ani kanaa booddee waa'een Abrahaam nan galchu akka nama tokkotti gorseera. Lakkii deebi'i mana keetti jireenya keetti deebi'i toora galfadhu jiraadhu jedheeni ture. Inni garuu anaan na dhaga'uu hin dandeenye. Oma gochuu wanti danda'amu hin jiru. Garuu kana booddee Ruutaan kophaa ishii miti. Ishiidhaaf hin yaaddayina. Ishiin hin kufti jettaniis hin yaaddayina. Ati yoo sammuun keessi ajajeera ta'e ba'i biyya keessaa deemi. Garuu immoo kana booda imimmaan ishii hin argitanii. Namoonni akka ishiin boochuu fi akka Ruutaan boochuuf hawwii qabdan imimmaan ishii arguuf dheebottan ni jirtu. Kana booda hin jiru wanta akkasii jedhan jechuudha. Akkam innaa isa dhugaa dubbachuudhaaf jabaatteetti kutatteetti garaa ishiidhaayi waan baay'eedhaan jechuudha. Isa immoo ishii mucaafa isitti agarsiisu maaliin ta'uu jettee ishiin xiiqii qabatte beektu. Xiiqii qabattee xiiqii sadda ficcisiistee booddee gara isaatti deebi'uudhaaf malee Abrahaamin hin fedhu jechuu ishii miti jechuudha. Hanga isaa ilaaluuf jechuudha. Abrahaam immoo waan isatti dhufe tokko maalidha bakka keessa darbuu hin danda'u. Keessa darbuu hin danda'u jechuudha. Inni ariifataa obsa hin qabu jechuudha. Namni immoo yoo obsa qabaatedha jechuudha. Obsa hin qabu taanaan kantuu jedhamu sanadha jechuudha. Egaa inni amma dhaqee feetti gallakkisuu darasiitti gaheetu jira. Ijoolleen isaan kunis immoo ta'uu hin qabu. Ishiin kanaa booda hin gahaaruuni of hin dandeessi. Akka barbaaddetti of jiraachisuu hin dandeessi. Hin kuftu jireenya haaraa ni jiraatti. Garuu kan miidhamu si'idha. Kan badu si'idha. Hin gaabbitaa. Yoo dhugumaan gaa'ela kana barbaadda ta'e yoo dhugumaan Ruuta barbaadda ta'e jireenya kee keessaa ermeellaadhaan baasiitii jaarsa biyyaa fudhadhuu dhaqiitii dhugumadhaan irraa bu'iitii garaa keerraa dhiifama gaafadhu. Ishiin ammayyuu dhiifama nan gaafatiini. Hojiin kee fi dhiifamni kee waliin argatu waliin quunnamu naan jettee jedhaka. Dhuguma dhiifama naa godhi jedhamee hojiin nama sanaa bakka dhiifamichaatti hin argamu taanaan maal faayidaa qaba? Ma faayidaa tokkollee hin qabu. Yeroo jalqabaaf inni immoo jechuudha. Ilma dhiiraa jechuudha. Gaaffii jaalalaa gaafatamee feenti gallakkise sana biraan irratti hin arge. Toleen jedhamu lakkiin jedhamu jettee kufteetta taanaan kun dadhabina keeti Abrahaam. Maaliif hin fedhu hin barbaadu. Ani qaba gaa'ila naaf kennameera. Dubartiin jaalattu qaba. Haalotaan walitti buuneera. Sirreeffadhe ishii faana jiraachuun danda'a jettee aboodhaan dubbachuu mirga guutuu ta'e qabda jechuudha. Mirga guutuu ta'e. Yoo gaamma akkumas immoo sirratti taphattabdee waa si gootee naalatte jechuudha. Ammayyuu atamma saatii ishiin sii kennite sana jechuudha. Mana warqii geessite warqii ta'uusaa adda baastee gurgurtee birrii ishii daawulonti gootee akka hundi ishee irratti hin galchineefitti ati jireenyi kee hundiyyuu burjaajaa akkasumaanii jechuudha. Innas kanadha. Nuti dadhabni irra faranjuun humna keenya ol nuti ta'eera jedhe bakka kana cala ingaa wanti hundumti isaayyuu asuma irratti dhaabbachuu qaba. Iyyine wanyee nu dhaga'uu hin dandeenye hati maal beekama kan dhageenyee fi sammuu haguuguu dandeessi. Dhugaan siniin jedhana dubartoonni akkanaa baay'ataniiru. Keessattuu abbaan manaa jechuudha. Gaafa dubartiidhaaf sanaaf amanamaa jabaataa dhaabbataa hin taane laafaa gaafa argite gaafanni waanuma xiqqoodhaan akka inni kufu baartee abbaa manaa fudhattee deemuun ishiiyyuu itti fufeetuma jira jechuudha. Baay'een isaanii akkasittiin kan kufaa jiran, baay'een isaanii akkasitti abbaa manaa kan dhabaa jiran, ijoolleetti kennee kan ba'e qajeelu jechuudha. Dadhabina isaatiin jechuudha. Ishiin mo'atte jechuudha. Amma biraamirra kan waan akkanaati kan gahaa jiru jechuudha.
isa kana dhaqaayi indeemuu akka maree yookiin ishiin okko kanaafiyyuu silanoo biyyaa ba'aa silanoo hala deema Itoophiyaa keessatti gaaffii jaalala kooti gaafadheen xumuradheen fudhadhee ba'aa jettee yaaddee turte gaashini hin taaneef malee viidiyoo tanmoo walumaan argina yeroo akkamamu ambulaansiitu dhufee fuudhee konkolaataan iyyuu hin deemne dhaniitu jiru jechuudha ganama kana dhaggeeffachaan ture kan immoo soba ruutaa waamanii achitti immoo ruutaan immoo mucammoo itti agarsiisuu diddeemmoo mucaan itti agarsiisuu diddeedhaan immoo haasaa biraa haasawuuf jedhu bichaa waan baay'ee taasifamaa jira jechuudha inni hundumaa caalummoo isaan tokko ta'uu isaaniiti innis gara mucaasaa gara gaa'ela isaatti isheenis gara gaa'ela isheetitti deebite jiraachuudha nuyi taasirraa waan barannu tokko illee hin qabnu iyya kanarraa waca kanarraa sinin jedha sin qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa sin jedha shalom